boleh itu Hufi. Kimal terbita. Ana mushid. Oke, dubbi yang kita nebar sena. Mucaa kanaaf abdii jaalala hin kanine sin jaaladheetti janteetu hin beektu. Sin jaaladhasiifin du'as jettee hin beektu. Injilni nani waaqa guyyaa tokko sin jaaladhasiifan du'aa jedheen hin beeku akka obbolumaatti kidhaaniifin jechuudha. Waan hojjettoota jaalala akka fayyadamne jechuudha. Inumaan jenneen obboleessa koo akkana godhee birrii irratti nan galchaa. Obboleessa koo kana ta'e jedhee waan barbaade nan ajajadhaa. Obbolummaadhaan sirriitti walitti dhufnaa. Dhiirota gaafii jaalalaa naa dhiyeessanuu eegalu har'a na jaalateen jedhee itti hima. Kanaafuu namni dubartiin dhiira obboleessa koottee fudhatte tokko sammuu ishiititti nama eebeloo gaafate na gaafate jettee itti himtu tokko akkamitti miira jaalalaa isaaf qabaatte. Otoo qabaatte immoo akkamittan eebeloo na gaafate jedhee itti dhaqee itti aanse immoo Elisa obbolummaan alatti seenan bakka kanatti sin jaaladha naan jettee jirti. Seenaa gaafii si gaafa qofa jettee booda zirzirii haasa dhagee seenaa ishii itti aansuudhaan inni akka jehutti baatii ja'a obbolummaan dabarsu ture. Namni tokko dhiiraa fi dubartiin obboleessa ta'uu hin danda'an beest friendis ta'uu hin danda'amu waan jedhamu tokko jira. Wanti sun dhugaa ta'aa deemuu jira. Sigalee namni tokko wal barnoota keessa waliin haasa'uu keessatti obbolummaa osuma jaanii fi jaalalatti garagaluu danda'a jechuudha. Baatii jaha obbolummaa fi obboleettiin dabarsuu turtan baatii jaha booda immoo jaalalatti jijjiiramee wanti inni ijoo kun soba. Ana bira homtu jiru maakiyaa gambeekutti. Baatii jaha obbolummaan deemtee baatii jaha immoo jaalalatti waan jijjiiramee isin jiru. Hin jiru. Ana bira jiru. Hin du'as hin jenneen. Injenneen. Hin jaaladhas hin jenneen. Injenneen gongumaa. Hin barbaadas hin jenneen. Injenneen gongumaa. Abdiis hin kennineef. Never. Ayyee sumuus godhadhu dubbadhu dheeraa ayyee. Waan isheen dubbatte hunduyyuu suuraa. Isiin amma akka isin jettutti baatii ja'a. Ragaa ni qabda ragaa isiin baatii ja'a obbolummaa dabarree baatii ja'a immoo Gara qaba. sin jaaladha siifin du'aa hin jenneenii jetti. Ragaa ni qabda. Kan koo asuma ollaan irrattu yeroo dubbannu bar an dheeressaa sin jaaladha garuu jettee yeroo dubbattu fakkeenyaaf immoo warri koomentee jalaa jiran jiru. Yeroo sin jaaladha jalatti yeroo dubbatu jiramees barreessaa warra agartan ta'e. Sagaleen dhageessuu hin dandeessa. Koomentii miti dhageessuu hin dandeessa. Bilbila takkan qaba maakii. Bilbila takkan qaba kan laal maakii. Ilaa maaltu maakii beektaa? Okay, Feesbuukii ishee koo paaswoordii ishee harka ture. TikTokii kee jala ni jira. Kan ishee jala moo kee jala tokko ol fuunee fa'aa wajjinii faaruu baasuu hin dandeenya. Amma ani si ol fuunee Osoo isiin sin barbaadu akka obbolummaatti isin jettu dhiira biraa gisee isii jaalate dhuftee akka obboleessatti namni kun na jaalatee jira jettee siimuu turte. Wanti isin jettu kun dhugaadha. Amitti maakii maaltu yeroo beektaa akkuma sin jedhe. Demee keessan asumneerraa keessan iyyuu mati asirratti iyyuu baane dubbanneerraa. Sin jedhe akkoo yoo jaalala dhugaan akka baatti kootu dhugaan aan jette barra. Nama koo bakka kootu reetoo viizaana intini viizaana tumuree dabar. Ndee. Ibin keessa dabartee bar maakii keessa dabartee tiiktookii paaswoordii ishee konatti kennitee bakka ati waa hunda koo jettee paaswoordii ishee harka ture bar soba hin turre. Mee dubbatu hin turre paaswoordiin tiiktookii keetii feesbuukii keetiin harka hin turre. Paaswoordii tiiktookii kootii qofaayyuu miti kan immoo gootuu hin qabda. Inkwaan isaa miti birrii 200 ol sirratti galchee nan beeka soo waati. Birrii 200 maaliif galchite? Ati birrii 200 lafa magaalaadhaa bitachuu jedheen siistariin koo baankii akkaawuntii onlaayinii irraan fayyadamu.
isi bakka dubbii bira sanaa waa'ee piroosesa irratti na fakkaate. Tole hayyi ati amma obboleessatti ilaalta malee isa waan jaalate takka illee hin qabdu. Seera. Akka seenaan jettutti ani hin jaalanne akka obboleessatti ilaalaa nama na jaalate hundan itti himaa jette. Siifin du'as jee hin beekuuni sin jaaladhas jee hin beekuuni jettee himu jirti. Bani mee Muhiit irra jira bani. Muhiit. Yaa guys kun waan ana gidduu ana dabarsine keessatti akkam baay'ee si jaaladhu akka baay'ee si kabaju akka nama dhabee waa ta'etti akka hin gaddetti na faana turte miti dheeressa. Yaada garaagaraa qabaannee addaanaa fagaannu malee. Kanaafuu yoo si galateeffadhe girseedha. Garan nama jaalate gowwaa nama gooti miti kanaaf waan barbaadde jettu har'a sirratti boru sirratti boru deebite jedheen. Okay, as biratti akkam baay'ee jaaladhuu fi si kabaju jette. Kan ammoo namni tokko akka hiriyaatti akka obboleessatti akka jaaladhu akka kabaju hin danda'u. Jira viidiyoon baay'eedha. Ijoolleen fiduu dandeessi bar. Viidiyoo hedduudha. Already akkana jaalattus an ayyaana wayii qabnitti fakkaata. Ayyaana itti kan wayii qabnitti fakkaata. Guyyaa tokko tokko sii du'aa jettu guyyaa tokko tokko immoo luma si arguu waaddeetti. Tarii na qoruu fi laata jedhuma callisa. Ayyaana wayii qabnitti fakkaata. Ayyaana itti kan ture ture. Uummanni keenya Wallaggaa rakkoo hamaa keessa jira. Uummanni keenya Wallaggaa Horroo Guduruu keessatti rakkoo hamaa irratti ga'aa jira. Guyyaa tokkotti nama 31 oltu dhumu jira. Uummanni keenya qabeenya isaanii lafa isaanirraa mancaafamaa jiranii sagalee haa taanu haa yaadannu. Uummata keenya saniif yoo nuti yoo waliif sagalee hin ta'in namni tokko sagalee nuuf hin ta'u. Bika qoosaatiif bika nu galchine faaseenii dhaggeeffanna nama kumaatamaan gaafa garuu rakkoo hawaasaatii namni dilli kun hin dhufu. So uummata keenya haa yaadannu jechuu barbaada. Galatooma. Dubbiin kun immoo guys amma dura dhufee mucaan kun natti himatee akka seenaa jaalatu. Natti himatee seenaa baay'een jaaladhaanii akka hedduu jaaladha. Yoo na jaalatte Duubaay na kootu jettee. Duuba yoo jaalatteeni nama jaalattu maaliif hin deemneen jeen har'ammoo deemeetiin jira jee dhufe jechuun mucaan kun. Deemee dammoo isii dhadhabee jechuudha. Sani dubbiin ammaan isii keessa galuu danda'e. Akkasitti shugguxiin teessanaaf keessa galte jechuudha. Hubadhaa. Eshi dhagay dheeraa dhaga'uu jirta. Okay. Isiin amma akka isiin jettu dhageessee jirti. Dubbiin hundi kijibaa itti. Siif du'ee si waliin hin jiraadhaa sin jaaladhaa jaalallee kootii kootu Duubaayii jettee sagalee si qabde dakiin immoo wanta isiin siin jette haati ol baasuu dandeessu ni jira. Kan jiru isa dhugaasaa anis haqaan sobaan wanti shira godhuun barbaadu waan ta'eef yeroo duraanii baay'ee wajjin haasofneera sin jedheera mitiire yeroo garuu dhufaatiin koo jala ga'u teenyee wajjin hin dubbannaa teenyee wajjin ni mari'annaa waliin jenneerraa tolee itteettis kana ishiinis itti amanteetti kinoo ishiinis jirti dubbachuu dandeessi. Soba? Seenaa. Seenaa. Haqa nuu himi laal. Wanti jiru inni dhugaasa. Nuyi gurbi seenaa haqa nuu himi laal maaltu jira ni beektaa? Nam tokko dur jirti wal jaalachuun dur jirti wal jibbuun isinirraan eegalamne ni jira. Maybe
jaalachuu turteen amma immoo dhiisuu dandeessa. Garuu mucaan kun abdii tokko malee Duubaa inni deema inni iyyaan jechuudha. Yoo gaa fayyaa sammuun isaa fayyaa hin qabne malee lafaa ka'ee osoo abdiin kanneen osoo waa takka hin jehin akkamitti Duubaa piroosesa dila kan bikka nama hin qabneetti fira hin qabneetti si abdatee akkamitti xayyaara koree dhaqa yoo abdiin kan hin eeffate. Ati osoo hin jaalatin akka obboleessatti illee too abdiin ati kan niteef hin jiru. Maakii dhugaa dubbachuudhaaf dheeressaa akka obboleessaatti baay'een jaalladha. Kanuma amma viidiyoon inni sitti dhageessise sunu dheeressaa akka obboleessaatti baay'ee tokkoon jaalladha. Har'as borus kuni dhugaa jiru. Kini gama gaa'ilaatiin gama jaalalaatiin yoo dhufte never. Ani gonkumaa waan akkasiisan itti himees hin beeku. Kini dheeroo koo maalii godhee ganaasaa sissobuu maakii dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. Yeroo godhee nanaasofsiisaa, obbolummaadhaan kabajee nanaasofsiisaa, waa'ee gaa'ela boruusaa nan gaafadhaa, waan akkasiisan itti nanaasa. Kan samii lolaa gimmi dheeressaa ani sin jaalladhaa, sin jaalladhu. Waanuma jaalalaatu natti kaasan ani silkiin cufa nama kamirraa. Kanaafuu ani abdii itti kenne. Duuba ammaa isin jaallachuun jechuudha. Mucaan bareedaa kana amalas ni qaba fakkaata. Maaliif jibbiteen garuu? Maaliif jibbite ani sababa isaa keessanii sitti hima. Ani jaalladhu. Amma booda warri Duubaa sirraa fudhatanii ni fudhatan gisee san immoo waliin nu araarte akka hin jenne ergee ni deeme booda. Ammumaa yoo yaa fudhatan dhugaa rabbi ani eeyyamamtuudha. Ani marraan qaba. Tole hayyee dubbii kara dhumate deemna. Tole hayyee dheeressaa. Tole bakka isin akka obboleessatti si ilaaluu turte miira obboleessaatti jechaa jirti. Abdii tokko malee biyya sana hin deemsan badii isii fudhattee jirti. Sin eega jechuutti badii dhaayettee jirti fudhattee jirti. Miti seenaa. Isaan fudhattee jirti dhugaadhaa isiin namni hundinuu kana ni jaa balleessitee jirti. Piroosesa kee keessa seenullee hin qabdu. Osoo yoo sin jaalanne piroosesa keessa seenuu hin qabdu. Sin eegallee siin jettee si jalaa badullee hin qabdu ture jechuudha. Osoo mucoon tun siif bikka xiqqoo qabaattellee erga Duubaa dhufte si agartee ture jechuudha. So amma isiin si arkitee jireenya kan keessirraa balleessurra si arkitee dhiistee deemtee jireenya kee balleessurra osoo sin arkin hafuun isii siifis gaariidha. Hanqa yerootu miidhamta malee san booda hin fayyitaa jechuudha. Kanaafuu atis tabraa rabbi siif haa hiruu waliin lolinaadha. San siin jechuu barbaada. Hojii erga Duubaa dheexeefu sababa nama tokko rabbiin namarraa jijjiira. Sababa nama tokko waan guddatti baata. Ati immoo nama hojjattee cimtee jabaa ta'uu qabda jechuudha. Guddaa galatoomii asuma warroonni jirtan uummata Wallaggaa kan numaa jiru haadholee keenyaaf sagalee ta'a. Uummata keenya miskiina uumaa kan hin beekne nama nagaa ajjeesaa dhiiga isaanii lolaasaa jiru adiraa keessan viidiyoo jedha. Ababaa diimaa bittee dheedhii ati achi eerpoortii sirriin goone yaa seenaa ababuma sanillee deemteetillee qeebaluu qabda. Namni jaalallee qofaa miti bar saayibas numa qeebalaa bar deemee qeebaluu qabda ture bar garuu. Nattiin tollee maakii horoo dhugaa rabbii nattiin tollee kanarraa namoonni bilbila guyyaa meeqaffatanii bilbila isaa jala galina gartaani. dhaqeen ilaalaa jiru. Okay, ini kanarratti asirratti jira. Qoyni ilaalu. Sama himata irratti na himattaati. Wallahi good naman ko walis wallahi ay addani jaan kuni sinega echun nama jaalatuni hin jaalata si jaalata seenaa laal ba echun
inni miidhamaadha ati immoo akka isa miitetti fudhatee miituu yoo taate immoo siif gaariin si galee seenaa osoo waan tokko nuti gaafa nama nu jaalatu nu jala fiiguu arkanne xiqqishoo dubartiin amala waxaaxaramuu tokko qabna si galee sun immoo gaarii nuti laata nuufillee bareedaa miti boruufillee bareedaa miti nama nu jaalatu nu wayya nama nuti jaalannee jala fiignu caala kan nu jala fiiguutu nu kabajas nuufis jaalala kanna si galee dubartiin nama isii jaalatu nama isii Maakii dhugaa dubarchuudhaaf namni baay'een irratti murteessa. Qoisaa rakkoo waan tokko hin dubbadhee waa. Namni baay'een irratti murteessa. Waan jaalatamteef jibbata. No akkasii miti. Dhugaan na bira jiru anuma biraa taa'u. Dhugaan isa bira jirus isuma biraa taa'u jechuudha. Gaafa dhugaanis bahee dhugaanis bahuu baatee sooshaal miidiyaa kanarratti yaa hafu. Ittiin aansi immoo maakii. Nama namni na jaalatee nama tuffaduuf tuulummaa qabu si miti. Barii lammaffaa sin arga jedheeni haala mijeeffadhee kan naa ergeyyuu dallatee na biraa badee jechuudha. Dallateet onlaayinii irra badee lookishin mana erge uummatatti kana himna naamanu didan. Ittiin aansee dheeressaa. seenaa dhagee qoon gutakka hin fixanne laata osoo dubbatu jiru na jalaa caayustee wanti itti na jalaa carraa fudhatte maaltu jira seete seenaa. Jiruu jireenya jaalala fi namas jaalala tokko bari amma tiktoo kanarratti nam tokko jaalala yoo akka malee jaalatu ture nam tokko haala yoo jaalate bari nam tokko nama sadii yoo arke nyaata afeeree juuza afeeree galateeffatee si jaaladha nama waan na jaalatteef galatuumis si jaalachuu dhabuuf yaa dhiifama ji'a adda deemu jechuudha. Kun jechuun nama guddaa si godha si galee amma inni ilillii qabatee gaafa akkanni dhaabbatee si eegu mucaan kun biyyaaf haarawaa siif jecha dhufee jaalakeetiif dhufee just bikka hojiitillee namallee barsiisteeni biyya san qubachiistee isaaf gaarii taate akka namni jaalallee gaarii ta'uu baattullee obboleetii gaarii ta'uu hin dandeessa jechuudha. Waan danda'u waan inni barbaadu san achi biratti gootee fi irraa yoo fagaattillee akka miidhamtutti hin fudhatamtu jireenya isaa keessattillee because baga gaariitti si haasaa anaa jaalateen jaalachuu hin dandeenye jee gaariitti si himata si galeen osoo akkas gootee bareedaa ture hin taane garuu itti balleessitee jirtaa seenaa dhiifama gaafachuu qabdan. Maakii koo gargaaruu bee ammas gargaaran jira akka obbolummaatti bira dhaabbachaa jira mucaa kana bareetti gatee naambisnee gaman bira dhaabbachuu qabuun bira dhaabbadhee jira. Dhugaa dubbachuudhaaf inni dubbachuu ni danda'a. Maybe biyya waadda haarawaadhaa waan ergamuufi qabu nan ergaa fi waan godhamuufi qabu nan godhaa fi ammayyuu taanaan innis obboleessa kooti maaliif wajjin nama waan baay'ee dabarsiteedha. Lammaffaa immoo gaafii tokko si gaafachuu barbaadan isirraa. Gaafii tokko jabicha waan ayyamu baatte. Innis ani waan hin jaalallee qabuufan gaafii jaalalaa keessi himachuu dide. Maaliif silkii koo lookishii paaswoordii silkii kootiiti miti tiiktookii kiyyayyuu haga ammayyuu sirraan kaasne. Gaafii kana bicha deebisi ani jaalallee waan hin qabuufan gaafii jaalalaa keessi himachuu dide moo dhimma dhuunfaa kootiin kan wal qabate si himachuu dide. Sumatu beeka. Ani maalan jaalallee dheeressa dhugaa rabbiidhaaf jedhee dubbadhu. Ani jaalallee waan hin qabuuf asii dide moo dhimma dhuunfaa kiyyaaf asii dide. Seenaa mee dubarri bara kanaa tiktokii shan qabdi maal taate? Tiktokii shan qabattee jaha qabattee dhugaa jiru biyyi situ beeka. Seenaa amma dhiisitii ilaala. Hin qabdi yaad garuu. No, qoy maakii dhugaa haqa barbaadda taateetu haqa barbaada inni seenaan na baddalteedhee dhufee miti. Anis gaafii tokko bichaan isa gaafadha. Maaliif waan faamilii kootii waan akka tiiktookii kootii waan hundaa dhugaa rabbii dubbachuudhaaf waan hundaa harkaa qaba. Seenaan kan gaafii jaalalaa keessi simachuu diddee dhugaa dubbachuudhaaf dhugaa waaqaaf jedhiitoo dubbadhu kan. Ani waan hin jaalallee qabuuf asii didee moo waanan dhimma dhuunfaa kiyyaaf asii. Akkan qabne nan beeka. Kanaafuu seenaan jaalallee waan qabduuf si diddee yoo jedhan isirratti maniin qaba akka hin qabaanne dhibbaan dhibbatti konfidansiidhaan waan deebisne ree. Ani koo miidhamaadha michoo. Ardi tokkorraa ardi tokkotti qaxxaamuree dhufe. Tariyatis miidhamtuu ta'uu dandeessa ani hin beeku. Biyya hojii si galfaamuudhaaf maallaqni waan jiruun si bira dhaabbatee akka obbolummaatti dhufee sin argine malee maaltu wanti koo sitti irraate akka obbolummaatti baastee badeetti nagatte kan jettu.
Okay, jirtaani qubachiistee jirtaani malee dheedheetu mallaalle waan dheedhee lallee fi dhaqeellaallee malee dhugaa rabee waan barbaachise hundaa cinaa dhaabbadheera. akkasii dheeraa. Waan bilbiltee minaamin bakka hin jiru erga na argamen booda bakka hin jirutti waan namoota irraan bilbiltee minaamin waan tokko tokko jetteetti garuu ani ka fedhiin koo isa biraa miti beektaa maaki. Fedhiin koo achi miti beektaa maaki. እና በቃ ታሪቢን ምንድን ነው ላ አነቹዳ ታሪ በሌስ ሄደቱ እያሉ ጉያ ሰና አሬራ ገሌ ብልብለኮ ኦንቱማ ብሎክን ጎረዴ ሎኬሽን ነም በሌሰ jechuun ni arta mitire ilma dhiirati mitire biyya fagoorraa dhuftee sinee geette tarii dhuguma madaamiin ishee akka manaan baane gochuu dandeessi ani hin beeku ishee dubbachuu osoo hin taane tarii isu koo dhugaallee ta'e jechuudha ta'a. Isaan booda sitti dhagaama mitire aaree bakka biloog godhe hundumaayyuu lookeeshinii isaa ergeef irraa balleesseera dhuguma. Isaa booda bakka murteen koo michoo kan wajjin hin jiraadhu jedhe. Kan biraa immoo namoonni tokko tokko maa wajjin araaramtanii erga seedhanii warra inatti beekamanillee baay'eetu jiru. Baay'ee simii jedhanii ani kan wajjin araarame warra ammaa jirtan jaalala obbolummaati hiriyyummaa osoo hin taane araara obbolummaati. Kana yoon jedhu immoo nama tokkoon aduu loltee too nama sun wajjin hin jiraattu yookaan nama sun sooshaal miidiyaa irratti agartu sammuun kee ammasuma dhiphata. Ammasuma sancaala miidhamtaa akka sancaala miidhamneefan. Okay? Kanaafi ani kanaan booda nagaadhaan jiraadhu nagaadhaan bobba'ii galii. TikTokii keetis, Facebookii keetis waan qabdus immoo fudhadhu paaswordii kee shaggaa miti warri jirootaa kun si barreessuu danda'u xurumati kuni. Amma bakka ilaalle amma uummata keenya Wallaggaatiif sagalee taa uummata Oromoo dubbataa jira sagalee taa jira warri kooman